Sandaaboo moo sarboodha? Sandaaboo jedhe. Inni sun eessa jedhe? Inni hin deemu jedhe. Maani neefsi keenyatti qabatanii sandaaboo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyummaa alhamdulillah. An nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isinaa taasisu. Egaa haala jiru biyya keessaa, haala wantoota biyya keessaa, haala gabayaa kanin isiniif himu ta'a. Na waliin turaa asumaanuu ergaa obboleettii koo tokko karaa sarboo erdeemu minaanii xaafii qabdi garbaan akkasii dhadhaa kana la gatii isaa meeqa beektanii? Dhadhaan kiiloo tokko yeroo ammaa kana birrii 900 dhadhaa baay'ee tokko bareedaa ta'ee bitee fi kiiloo tokko achumaan immoo viidiyoo godhee maaliifanii isinitti himne jedheetan viidiyoo godhe jechuudha. Kun haala kanaan peestaalitti godhamee ka'ee xaasaa kana keessa buusee jechuudha. Maaliif jennaan yeroo makiinaadhaan deemu yoo peestaalii ta'e xaaxa'uu laaqamuu fanadda'uu akka ta'e ta'uu danda'a. Akkasittiin godhee fi kiiloo tokko birrii 900 qodatti birrii 960 jechuudha. Na dhadhaan akkuma ramadaana keessaatiin daballeen qannasne arafaa kanarratti illee namoota baay'eedhaaf bitaan ture asbeezaa. Garuu kaa yeroo sardaa waan akkasii meeshaa bakkaan ga'uudha malee viidiyoo gochuun namaaf hin mijatu. As bira immoo mana minaanii dhufeetan garbuu bituu dhufee asumaan viidiyoo maaf waraabee gatii sana isinitti himne hordoftoota kootti hin himne isa jedhuun isaan viidiyoo waraabeen isiniin jedha. Innaa garbuu faddagamaa haala kanaan barbaaddee kun amma kan qolli isaa irraa baheedha. Inni kun immoo isa qolli irra jiru garbuu jechuudha. Innaa inni qolli irra jiru kun ilaanin harkaan qabaaru kun kiiloo meeqa beektu? Inni fattagamin kun kiiloon tokko birrii 120. Farasillaan kiiloo 17 gaa 120 baay'isuu 17 jettanii farasillaa baay'ifachuu dandeessu. Inni immoo qolli irraa bahe inni fattagamaan immoo yookiin sharrabamaa maal jedhama? Inni immoo kiiloon tokko birrii 140. Gara gosa lamaan jira garbuun. Isa tokkoon isinitti agarsiise, isa kan biraas kan isinitti agarsiisu ta'a. Inni kun immoo atara kan qolli irra jiru jechuudha. Birrii 170 kan 150 illee jira. Akkasuma kan kaakka'ame illee jira. As biratti immoo baaqelaa kan kaakka'amaa jechuudha. Shiroodhaaf kan ta'u asuma bitamee funaanamee miiccamee goskamee daakama jechuudha. Na akaayii kaakka'ii hin qabu akkasii. Kun immoo atara kaakka'amaa jechuudha. Inni keeshaa keessaa inni harkatti qabadhee jiru immoo isa akaamin isa hin fattagamin. Inni keeshaa keessaa immoo inni kunoola. Inni sun immoo isa kaakka'amaadha shiroodhaa fi akkasumas asillee walitti baaqelaa shumburaa fi atara sana walitti makamee godhamuu danda'ama shiroo. Innaa kun immoo garbuu kan biraatiin nama harkaan qabeerra dabarfadhee hin addaataan bareeda kan garbuu Addis Ababaati. Garuu qamadii makaa qaba hinnaan dhiisee isa sana bitee jechuudha. Inni kun immoo garbuu akaahamaa, garbuu fattagamaa akaahamaa mooqaaf yookiin marqaadha. Namoonni as chokkaa'ee barbaade isuma kana bitee funaanee qimamii waan itti namutti nammee dhaqee daakkachuu danda'a jechuudha. As biratti immoo kan bassooti, garbuu bassoo jechuudha. Haala kanaan akaahamaa ho'aadha jechuudha. Laastikiin shaffanamee akkasitti gurguramaa bassoodhaa fi namni bitata jechuudha. Achuma manni ufcus karuma sana jira. Irra hedduun nama keenya achuma bitanii achumatti funaananii achumatti daakkatanii galuu maashaallah. Innaa akkasiin isiniin jedhaa hordoftoota koo. Kuni kanneen akkanaa kun egaa mana minaaniiti. Minaan xaafii wanta arge immoo bukkeessaa jira. Sardamaan jira gatii ta'e jennaan sana viidiyoo gochuu hin dandeenye. Garuu gatiin akkuma duraaniiti. Xaafiin hin daballe. Namoonni gatii xaafii na gaafattan jechuudha. Kunoo akkuma argitan mucaan fuuldura koo deemaa jiru kun keeshaa baatee garbuu farasillaa tokko
kan ajaja obboleettii kootee jechuudha. Xaafii kuntaala tokko qabdi. Xaafii achuma saroboo gabaa keessaan bitaa maaliif jennaan achi rakasa kubbaayyaadhaanis baroodha. Yommuu nama karaa biyya biraa ta'e asumaan bitee ergaaf jechuudha magaalaa Jimmaarraa. Isa kana nama makiinaa raasuu jedhan. ሽያችን የምነካው እስካሁን ምንም ምላሽ የለም። ሽያችን ግን malee ananga biyya keessanii ofii hin geessu jechuudha. Makiinarra buuseen isin ergaa maatiin keessan makiinarraa fudhatu ergaa kamiyyuu akkasuma immoo ergaan bicuudha danuudha hin jedhu hojiin bicuun qabu. Namoonni tokko yeroo namni haalli namaaf mijachuu didee yookiin immoo sagalee dafanii deebisuu dhiisanii maalii qodaa koo bicateennanii maaliin ciicattee namaan jettu jechuudha. Sawaan akkasii hin qabu. Ani kun akkuma argitanuu mannaraa sarboo geenye jirra. Bismillah. Makiinaan hin jiru namni garuu walirra dhaabataara. Gabaadha sii naggaadeen asii gadi dhaqaa. Egaa akkasitti gaa makiinaan akka hin qabu makiinaan hin jiru namni akka hin qabu jechuudha. Aduunsaa aduu mitii ganamaan. Na akkasitti gaa akkuma ta'ettu alhamdulillah makiinaa arganne dhumarraa obcate sa'aatii tokko ol dhaabanne jechuudha. Iddoo kana namni sanaa ol subii dhufee dhaabatee iyyuu danuudha. Beenzilatu hin jiru jedhu maal jedhu makiinaan hin jirtu maal beekna waansa rabbi nuuf laaffisu inshaallah amrii kulli. Akkasii hordoftoota koo akkasiin isiniin jedha. Viidiyoo kana laayikii godhaa laayik godhaa. Viidiyoon kamiyyuu yoon viidiyoo kamiyyuu gadhiisu laayikii godhaa na jajjabeessaan isiniin jedha. Na inshaallah meeshaa kamiyyuu wantoota barbaadan ajajachuu dandeessu. Ergaa isiniin ergaa makiinaattiin ergaa makiinaan kamiyyuu immoo amaanaa namaa eessayyuu hin godhu jechuudha. Ji'allee torbiillee baatee ta'a yoollee namni harkaa fuudhu dhibee malee namoonni tokko qodaa makiinaattan isinii ergaa yeroo jedhu makiinaa beektu makiinaa amantu jettu jechuudha. Na makiinaan abadan qodaa namaa maaliyyuu takka alhamdulillah wanta akkasii na qunnamee hin beeku amma yoonaa jechuudha. Amaanaadha. Amaanaa bakkumaan namaa gahuu yoollee nama harkaa fuudhu dhabee namatti deebisu malee eessayyuu hin geessan abadan qodaanii alhamdulillah. Egaa viidiyoon hadhaa kana fakkaata. Inshaallah hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Waan isaan beeku viidiyoon dafee yuutuubii irratti naa gadhiifamaan jiru. Inshaallah rabbii khayriyaa godhu mee namoonni waa isa beektan natti